hono haala kanaan amman tana unlimited guyyaa irratti deemne jechuudha. Amma qarshii 55 eegatti guuttannee booda unlimited guyyaa irratti jechuudha haala kanaan lakkoofsa lama ni mul'atami. Lakkoofsa lama bakka lamaan garsiisuu deemu kana achiin lakkoofsa lama xuuxee sendi goota. Sendi gootee mataa keetiif kan nama kan dubjaa lakkoofsa tokko xuuxee jechuudha. San booda daily internet unlimited internet jaa lakkoofsa lama bakka qalamatiin magarroo kana lakkoofsa lama xuuxee sendi goota. San booda qarshii 55 for one day jaa qarshii 55 guyyaa takka fayyadamuu deemna. Kana booda egaa fi akkanatti guuttatee booda nama simaddii jiru hundaafuu internet share gootee jechuudha. Mobaayila simaddii jiru hundaafuu hunoona hidhamee jira. Kana booda maaliin banuu qaba? Daataan hin bana jechuudha. Daataa mobaayila hayyaa kanuu haala kanaan hin bana. Ammas hotspot akka jedhamu sanaan bana jechuudha. Hotspot jechuun daataa keetirraa internet share namaa godhuu jechuudha akka waayifatti. Maqaa waayifaa kana diteelee akka godhuutii booda akka feetetti jijjiiruu dandeessa jechuudha. Maqaa kafeetti irra kaa'uu dandeenya, irra kaachuu dandeenya. Configuration goonee amma bakka firii jettuun isin waan feetan maqaa keessa godhuu dandeessan. Ammallee bakka paaswordii tana jechuudha akkanatti xuuxeeti. Paaswordii waan feetetti barreessan maqaa kun duraa akka lamsatti jaamiti. Isinis waan feetetti barreessanii save gootan akkasitti. San booda banamee jira jechuudha. Hotspotiin nama simaddii jiru akka waayifatti fayyadamee jechuudha. Waayifaa uumtee jirtaati. Namni simaddii jiru kunoo mobaayilii amma namaddii jiru kan saayiba kiyyaati. Waayifaa anan bane kana amma ni fayyadamaa jechuudha inni amma. Siyaadee amma naquufitti hin jira laala. Kunoo paaswordii mobaayila kiyyaatti hojjetan isaafis itti naquutti hin jira. Kunoo seenee fi jira jechuudha amma tan isaafis. Innis amma tana booda akka gaariitti fayyadamaa jechuudha. Isa waayifaa seenaaf jechuudha. Kana booda hanga boruu sa'aa tanatti hin dhumtu jechuudha qarshiin tuni akka gaariitti fayyadamtan nama 2 fi 3 4 taatanii jechuudha qarshii akka qabdan waliin buufatanii bitattaniis fayyadamuu dandeessan namni tokko bitus fayyadamuu dandeessan yuutuubaas ni ilaaltan viidiyoo adda addaas ni ilaaltan waan feetanis daawunlood godhattanii haala kanaan intarneeta haala salphaa ta'een akka gaariitti karaa itti fayyadamu Itiyoo Telekoomiin nu gadhiiftee jirti itti fayyadaman isin ijaa galatuma.